bishaan Addis Ababa Kontururan moo kontururanii bishaan Addis Ababa Kontururan moo kontururanii. Moggaasni maqaa ishee bishaan lafa keessa ol danfuun wal qabatam garreewwan gurguddoo fi lageeniin kan marfamte ta'uun ammoo miidhagina addaa dabalee firam lafa seena qabeettii hawwattummaa fi simboo addaa qabduudha magaalaa Finfinnee. Barreessitoota biyya alaa keessaa namni Maajoor Haaris jedhamu argaa dhageettii isaatiin waa'ee bareedina magaalaa Finfinnee kitaabatti jijjiireen Finfinneen sulula baay'ee bareedduu marga magariisaan guutamtee burqaa qulqulluu lafa keessaa danfee damballii galaanaa uumee dhangala'uun qalbii namaa hawwatu tabbii ishee bosonaa fi mukeen qalbii namaa hawwataniin kan guutamte ta'uu ibsu ragaan kitaaba seenaa Oromoo fi hundeeffama magaalaa Finfinnee irratti barreeffame ni agarsiisa. Adaduma magaalaan babal'achaa dhufeen garuu bosonni gaarree Finfinnee marsanii turan haphatanii lageen ishees kunuunsa dhabanii guyyaa keessaa bifa maqaa fi seenaa isaanii jijjiirratanii fooliin hawwattummaa Finfinnee kaleessa ture jijjiirramee waggootaaf tureera. ወንዞቻችን ተፈጥሯዊ ማንነታቸውን አጥተው ራሳቸው ሞተው laggeen keenya eenyummaa uumama isaanii dhabanii ofii isaanis of dhabamsiisanii kan nama miidhan naannoo faalantaanii namoota iddoo jireenyaa ta'uun osoo isaan irra hin jiraanne namoonni laggeen irratti mana ijaarratanii haalota garaagaraatiin kan irra jiraatan haguma ganne dhufummoo lubbuu isaanii kan itti dhaban kanarra darbeemmoo faallama dhibee garaagaraatiif kan saaxilaman keessumaa qaamonni hargansuu dhibee garaagaraa kan itti qabaman seenaa dabarsineerra. የሚያዙበት ታሪክ አሳልፈናል። Finfinneen lageen gurguddaa fi xixiqqaa walumaa galatti lageen 76 qabdi. Garuu ammoo lageen kanneen misoomsanii hawwattummaa magaalaa dabaluu iddoo bashannana hawaasaa taasisuun galii turizimiin argamu guddisuu caalaa lageen kunneen inxooxxoo ka'umsa taasifatanii Finfinnee qaxxaamuruun keessa darbanii yeroo laga Awaashitti dabalaman ijaan geggeessutu ture. Lageen guguddaan ni jiru. Akkasumas immoo lageen galtuutaan adda addaa ni jiru. Isa keessatti galteedhaaf kan itti fayyadaman. Isaan walumatti ida'amni isaanii naannoo 76 ta'u. Kanaaf lageen guguddoon ni jiru. Lageen immoo xixiqqaan kanneen itti galanii to'i waliin imalan ni jiru. ወንዝ ብቻ ሳይሆን የወንዝ ዳርቻዎችና አካባቢዎችን ጭምር ነው እያለማን ያለነው። ለኢትዮጵያ አዲስ ልምድ ነው። laggeen qofa osoo hin taane qarqara laggeenii fi naannoo isaanii misoomsaa jirra. Itoophiyaaf muuxannoo haaraa kan baratamneedha. Hojii kanarratti hubannoon keenya sirrii kan hin taane garuu immoo qabeenya guddaa argamsiisuu kan danda'udha. ጽግና ሊያመጣ የሚችል ሀብት የሚገኝበት ስፍራ ነው። Barii jijjiiramaan booda Finfinnee akka maqaa ishee bareedduu fi hawwattuu taasisuuf waa dangalame. Namoota naannoo qarqara lageenii yaaddoon jiraachaa turaniif beenyaa fi lafti bakka bu'iinsaa kenname hojiin misooma qarqara lageenii eegalame gochaanis hojiitti hiikame. እኔ በራሴ ጊዜ መንግስትን ጠይቄ እንዲያነሳኝ ፍላጎቱ ነበረኝ። Ani ofii koo mootummaa gaafadhee iddoo kana misoomaaf gadhiisuu barbaadeen ture. Carraan kun yeroo eeggatee dhufe. Anis garuu akka milkii gaariittan fudhadheem. Dhugaa dubbachuuf deddeebii tokko malee beenyaa fi lafti bakka bu'insaa kannaaf kenname. በጣም ነው የተደሰትኩት ይሄንንም በመመልከቴ kan arguu kootti baay'een gammade namni kan haasa'u manni keessan sinjalaa diigamaadha. Ani garuu kanan argee manni waliin jireenyaa namoota humna hin qabne maanguddootaaf ammoo dursa kennamaa akka turedha. ከተማውን የሚያቋርጡ ትላልቅ ወንዞች አሉ። እነሱን ካለማን magaalaa Finfinnee qaxxaamuranii kan darban laggeen gurguddoonni jiru. Haga haaraa hojjennu isaan deebisnee misoomsinee magaalaa bareechuu ni dandeenya. yeroo bal'aa fi maallaqa guddaa waan barbaachisuuf dhalootaaf hojii faayidaa qabeessa ni ta'a yaada jedhu qabannee hojii kana eegalle. ለትውልድ ጠቃሚ ስራ ይሆናል የሚል ሐሳብ ተይዞ ነው የተጀመረው።
lageen Finfinnee iddoo balfiitti gatamu yakkoonni garaagaraa itti raawwataman yaaddoo nageenya fi fayyaa hawaasaa ta'uun waggootaaf turan keessaa lagni qabbanaa tokko yoo ta'u barootaaf sirbaa fi yaadannoo qofaan maqaan isaa waamamaa ture. Bishaan inni qulqulluudha. Isaa boodee kuni manni kuni hundi hin jiru ture. Agaamsaa ture. Bosonaa ture. Isaa boodee namni dhufeeti irratti safareeti bakka mana fincaanii asumaan tubboo keessaanii gad yaasu isaa boodee baddaa dhufe. አንድ 10 ዓመት ነው እዚህ መኖር ከጀመረ ከዛ በፊት እንደሚዋኝበት ነው ወጋ ሁዳን አስጅራደን ጅራ ሰነዱራ ቢሻን ኩኒ ቁልቁሉ ፊ ናሞኒ ዳካ ከቱራን ዳጋ ቱሬ እንቲገሩ ሀጋ አስጅራነቲ ካናርጊኔ ናሞኒ ናኖ ለገኒ ረቲ ዶማቹዳን በልፎታ ገራገራ ለጋ ከነቲ ገዲሳ ቱረኒ ኢኑማ ለጋ ከና ዮሴንቴ ፈያንኬ ዲቤዳ ፊ ሳጥለሜቲ ባታ ቱሬ ማይሆን በቃ ወንዝ ውስጥ እንደውም ስገባ ሌላ ነገር በካይ ነገር ዘንድ የምትወጣ መቃ ቆፈ ቀባ ቀበናን ቢሻን ቀበና ጀዳሚ ከወዲፈሜፍ ማለ ቢሻንሳ ቢሻን ቁልቁሉ ይንቱር ናኖሳ ኮሲ አንቀቡ ቱሬ ቀበና ታሪካዊ ነው። ቀበና ብዙዎች ዘፍነውለታል። Qabbannaan seenadha. Namoonni hedduun sirbanii fi jiru, faarsanii jiru. Bishaan fi lagni qabbannaa yaadannoo sirbaan qofa ture malee balleessinee turre. Baroota gidduutti biqiltuuleen mukkeen badanii bishaan dinqii Rabbi nuuf kenne, bishaan dinqii sunis gogee badee madda faalamaa ta'ee ture. ያ ድንቅ ውሃ ጠፍቶ ደርቆ የፍሳሽ መውረጃ ብቻ ሆኖ የብክለት ምንጭ ሆኖ ከርሟል። ቢሻን ቀበና ቢሻን ቀበና ቢሻን ቀበና ቢሻን እንዜ ቀበና ቢሻን ቀበና ቢሻን har'a piroojeektii misooma qarqara lageenii hintootto haga qabbanaa hojjetameen irra deebiin dhalatee piroojeektoota biroo waliin ta'uun magaalaa Finfinneettis simboo dabaleera. ስናልፍ የቆሸሸ ሽታ ያለው የሚያስጠላ ሰፈር የነበረ yeroo asiin dabarru iddoon qulqullina hin qabnee fi foolii badaa qabu har'a akkanaan harrii fi bidiruun bishaaniin daakan irratti hojjetamee bareedee arguun numaafuu raajiidha. Inumaayyuu akka agarreetti namoonni magaalaa biroorraa dhufanii hojii kana daawwatanii addunyaatti beeksisuu qabu. Hojii ajaa'ibaatu hojjetame waan ta'eef mootummaa keenya galateeffachuu qabna. ህዝብ ራሱ ለዓለም ህዝብ ማሳወቅ አለበት። በጣም የሚገርም ትልቅ ነገር የሰራውና መንግስታችን እናመሰግነው ይገባል። ለአካባቢው ገጽታ ውበት ይሰጣል። hojiin kun naannoo kanaaf miidhagina dabala yaa'insa turizimii fida madda galiitis yoo jennu turistoonni yeroo dhufanii daawwatan diinagdee biyyaaf faayidaa guddaa qaba. ቱሪስቶች መጥተው ሲጎበኙ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚ ትልቅ ፋይዳ አለው እና አስፋልቲ ኩን ጃረሙ አሱ መንጀር አከነትን በረነነ ያንን በ አብጁኑት ታያም qarqarri lageenii fi riqaan ijaaramuu kootu na daawwadhu jedhanii si waamu. Kaleessa iddoo kana yaadaddaa deebi'aa funyaan qabattanii ijaan argaa jibbaa ayi jechaa turtan guyyaa dhufaa darbaa. Keessattuu isin faan akka sirqitanii bishaan laga qabbanaa maaf bada jettanii har'a kunoo ilaalaa argaaf suufa tola. Urgaan dachee kanaa mana caalaa tolee hunda keenya waame bishaan qabbanaa. ቦታ ገነት ሆኖ አየሁት። እድሜ መልካም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። lubbuun jiraachuun gaariidha. Iddoo kana akka jannata ta'ettiin arge. Rabbiif galanni haa ta'u. Balfi qulqullaa'aa jira. Lafti bareedaa jira. Biyyi bareeddee jirti. Itoophiyaan daawwatamaa jirti. Fuulduratti ammoo carraan diivii gara Itoophiyaatti ni barreeffama jedheen yaada. ኢትዮጵያ እየተጎበኘች ነው። ወደፊት ደግሞ ዲቪ ወደ ኢትዮጵያ ይጻፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመገሩ አባ አርገቴ መቃ አርገቴ መቃ አዱኛ አርገቴ መቃ አፋን እንግሊፋንፍ አፋን ኦሮሞትንፍ አፋን አማርፋንፍ ትበራይ ጅራ ፓስፖርት መለ አውሮፓ ታተርቲ ቀበናን
amma aboo'eedhaan dhufne as jiru. Kaleessa satumaan dhufne. Bakka tuusiin buunaa nutti ta'e. Dasni wede dasaana waan hojjetan hundi warqee haa ta'u mangistiin keenya homaa rakkinni hin jiru. Bishaan qabbannaa bishaan qabbannaa. Dildila agosaan tashaagro tabaale bulbula. Daa'imman hiriyoota isaanii waliin taphatanii galuu hawwan garuu sababa balfoota garaagaraa laga kanatti gatamaa turaniin fayyaa isaaniif jecha maatiin manatti dhorkamaa turan har'a yaaddoo tokko malee akka garaa isaaniitti bahanii akka galanii fi naannoo isaanii baran ta'eera. ቤተሰብ እዚህ እንድንመጣልን አይፈቅድም ነበረ። Iddoo kana akka dhufnu maatiin nuuf hin eeyyaman ture. Foolii badaa waan qabuuf dogoggorree itti kufuu waan dandeenyuuf gara kanatti nun ergan ture. Amma erga hojiin kun hojjetame akka gara kana dhufnee dabarsinu nuuf eeyyamame. አሁን ነው ግን የተፈቀደልን። amma nama gammachiisu daa'imti ittiin buuraqdu haa ta'ee qabbannaan akkuma qofaatti qabbannaa ta'eet sirrii ofii qabee jira. የአዲስ አበባ ልጆች በሚያሳዝን ሁኔታ ዋና በጣም ፍቅር ኖሯቸው Ijoolleen magaalaa Finfinnee bishaan daakuuf fedhii guddaa osoo qabanii karaa nama gaddisiisuun garuu daakii bishaanii osoo hin barin guddachaa jiran bishaan dhangala'aa daakuun dabarsu kan arguun immoo akka hooggansaattis akka maatiittis baay'ee ulfaataadha jedheen yaada. Magaalaa kana keessatti bishaan dhangala'aa mana fincaanii keessaa ba'u daaku kuni gaabbii guddaa nama keessa bulcha. Kanaafuu ijoolleen iddoo daakii bishaanii meeshaa daakii bishaanii amma yeroon irra ga'e qophaa'eefii jira. Dhufanii itti bashannanuu danda'u. Ijoolleen dureessotaa biyyoota meeshaalee kanneen qaban deemanii itti bashannanu. Ijoolleen maatii harka qalleeyyii immoo fiilmiin ilaalu turan. Har'a kunoo qe'ee keessanitti jennaan kanatti baay'ee gammanna. Kun kennaa dhalootaati. ዛሬ ይኸው በደጃችሁ እንላቸዋለን። በዚህም በጣም ደስተኛ ነን። የትውልድ ስጦታችን ነው። ይህ ስራ ሲጀመር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሁለተኛው የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት ሲጀመር ይህንን ተግባር እንድንመራ ኃላፊነት ሰጥተውናል። hojiin kun yeroo eegalamu kabajamoon ministeera muummee keenya Dr. Abiy Ahmed misoomni kooriidarii lammaffaa magaalaa Finfinneetti yeroo eegalamu misooma qarqara laggeeniis hojiirra akka oolchinu itti gaafatamummaa nuuf kennanii turan. Kana hojiirra oolchuuf ammoo gubbaa hanga gadiitti qorannoo bal'aa gaggeessine. Hawaasa waliin marii bal'aa erga gaggeessineen booda waliigalteerra geenyee qormaatilee hedduu booda sadarkaa kanaan ga'uu dandeenye. በርካታ ችግሮችን እያለፍን እዚህ ዛሬ ደርሰናል። አይን ካላየ ግንባር ነው የሚባል ሀገርኛ ብሂል አለ። አይንን ገልጦ ማየት ካልተቻለ ijji yoo hin ilaalle adda kan jedhamutu jira. Ija bananii yoo hin ilaalle akkuma addaa ergamaaf hojii murteessaa dhaba. Nutis haala gaariin hubachuu waan dhabneef miidhagina magaalaa keenyatti arguu dandeenyu osoo hin argin iddoo hawwataa osoo arguu qabnu osoo hin agarre barootaaf turreerra. ልናይ የሚገባንን ሳቢ ቦታ ማየት ሳንችል ኖረናል። Piroojeektiin misooma qarqara lageenii Inxooxxoo haga qabbanaa walii galaan lafa hektaara 87.6 kan uwwise yoo ta'u dheerina kiiloomeetira 10.5 qaba. Keessa isaattis wiirtulee tajaajila waliinii fi tajaajila uummataa baay'ee hawwataa ta'an guuttatee hojjetame. ከእንጦጦ ተነስተን የቀበና ወንዝ ዳርቻን እስከ ቀበና ግድብ ድረስ ያለውን Inxooxxoo irraa eegalee misooma qarqara qabbannaa haga hidha qabbannaatti hojiin marsaa jalqabaa xumureera. Dheerina kiiloomeetira 10.5 qaba. Daandii biskileettii kiiloomeetira 33, daandii imala lafoo kiiloomeetira 23 ol kan qabuu fi bu'uuraaleen misoomaa hedduun kan hojjetameefidha. Yeroo jalqabaaf immoo magaalaa keenya keessatti hidhaan ni ijaarra jennee waadaa gallee turre. Har'a kunoo qabbannaa irraa jechuu jaalanna. Bu'uuraaleen misoomaa baay'een qabbannaa irratti hojjetamuun hiika guddaa qaba. እነኚህ መሰረተ ልማቶች ሲሰሩ በርካታ ትርጉሞች አሏቸው። Finfinneedhaa jirtaa muti abbaa waan taaneef akkamitti akka miidhagsaa jiran beektaa? Qe'ee abbaan miidhagsa malee hin beekan handi dhufee siin miidhagsu argite. Kana kinoo kan argaa jirru amma araddaan abbaa akkamitti abbaadhaan miidhagdu jechuudha. Gaaffiin keenya kana.
lageen bakka kuusaa balfaa fi madda dhibeewwanii ta'anii turan dhamaatii fi dafqaan yaalamuun jiraattota magaalaaf madda abdii fi gammachuu ta'an Inxooxxoo haga Qacanee fi Inxooxxoo haga Piikook piroojeektoota misooma qarqara lageeniin magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman kanneen birooti. እዚህ አካባቢ በእርግጥ ከዚህ በፊት iddoon kun kanaan dura qulqullina kan hin qabne namoonni kan walirra jiraatanidha. Amma garuu bifa haaraan bareedee hojjetameera. Anis boqonnaa hojii waanan qabuuf haala kanaan bahee sochii qaamaa taasisuuf carraa argadheera. በቃ እኔ ራሴ እንኳን ዛሬ በአጋጣሚ ስራ እረፍት ስለነበርኩ እንደዚህ ወጥቼ ኤክሰርሳይዝ ለመስራት ያው ቻንሱን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ፒኮኩን duraan dura namni singabu balfatutti gatama nus ጊዜ ሰኒ ቀንስራ ወጀናዩ ናannoo kana dhufneetu maannoo jenna akkuma fincaan itti fincaan keessa immoo namni carqaa kana jedheeti laga irratti qochuu jalqabe. Naannoon kun kan shilbeen itti baay'atu karaan qabu dukkana ibsaan qabu namni galgala deemuu hin danda'u. ሪቨር ሳይዳችን ጥቁር መርዛማ የነበሩ ውሃዎችን ማከም qarqarri laggeenii bishaan gurraachaa fi keemikaalota garaagaraan faalaman sirreessuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti qarqara laggeenii jechuun iddoo namoonni harka qalleeyyiitti walitti qabamanii jiraatan ture. Waggoota muraasa asitti sun jijjiiramee simbirroota arguun kan danda'ame uumamni yeroo deebi'ee waliin akka deebi'aniif kun barbaachisaa waan ta'eef hojii gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. ኔቸር ሲመለስ አብሮ የሚመለሱ ጉዳይ አለና ያ ሁሉ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ጥሩ ስራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። Hojiin misooma qarqara lageenii kun lageen xixiqqaa fi gurguddaa Finfinneen qabdu keessaa lageen 8 irratti hojjetamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Hawwattummaa naannoos dabaleera. Naannoon Inxooxxoo irraa ka'anii hanga Piikook kan deemu jira. Bifuma wal fakkaatuun immoo Inxooxxoo karaa naannoo Shiroo Meedaa jennu sanaanis immoo kan bu'u jira. Qabbannaan jira. Lagni immoo Ginfillee jennuun jira. Yeroo naannoo 4 kiiloo ol siqtee ta'e kan kaatu jirti. Bifa wal fakkaatuun immoo lagni Qurxummii ni jira. Kanaaf isaan kanneen dabalatee ta'e lageen 8 ammaan kanatti kan hojii keessa jirani. Kanaaf kanneen hundi isaanii bifa addaatiin kan hojjetamaa jiran bifa magaalattii madaaluu danda'aniin bifa hawwata turizimii ta'uu danda'aniin bifa madda ኢኮኖሚ ta'uu danda'aniin kan bal'inaan irratti hojjetamaa jiru. በፊት ያው ወንዝ ሲባል ቆሻሻ መጣያ ነው። Kanaan dura laga jechuun iddoo balfitti gatamu mana fincaanii waliin kan wal qabatu qilleensi faalamee daa'immanii fi namoonni biroos dhibeef saaxilamaa turan. Amma garuu qilleensa qulqulluu fudhachaa jirra. አሁን ግን ኦልሬዲ ፍሬሽ አየር ነው የምንወስደው። Magaalaa Finfinnee keessaa iddoowwan akka Ubee Barahaa, Irriiba Kantuu fi Doroomaa Naqaafaan kanaan dura haala jireenya namaaf mijataa hin turre har'a misooma giddugala daawwannaa guddaa ta'aniiru. ከዚህ ስፍራ ከተማውን ስንመለከት እንዴት እንደሚያምር naannoo kana magaalaa yoo ilaalle akkamiin akka bareedu akkamiin akka jijjiirame waliigalaan bu'uuraalee misoomaa qofaan osoo hin taane simboo magaalaa dabaluu keessattis hojiileen hojjetaman kunneen kan wal dubbisanidha. Amma keessummaan yookaan turistiin tokko naannoo kana daawwachuuf yoo dhufe guyyaa tokko karoorfachuu qaba. Guyyaa tokko guutuu piyaassaa haga misooma qarqara laggeenii 4 kiiloo dabalatee daawwannaaf kan barbaachisan hawwanni turizimii mijateera. ከ4 ኪሎ ፒያሳ አካባቢ ወንዝ ዳርቻውን ጨምሮ ቀጥ አድርጎ ይዞ መዋል የሚችል የቱሪስት መስህብ ተፈጥሯል። Misooma qarqara lageenii kana keessatti duudhalee aadaa fi seenaa Itoophiyaa yaadachiisuu fi beeksisuuf paarkii bunaa dabalatee paarkiiwwan garagaraas ijaaramaniiru. ቡናችን አጠቃላይ የኢትዮጵያ መታወቂያ ነው። Bunni keenya kan ittiin beekamnu qabeenya keenyadha. Qabeenya kana immoo akkamiin beeksisuu dandeenya? Alatti qofa erguudhaanii jennee yeroo of gaafannu bifa kanaan paarkii bunaa bunni itti gurguramu keessatti buna dhugna yeroo jedhamu paarkii bunaa riiqicha Raas Mokonnon bira jiru deemnaa miira jedhu namaaf kenna. ራስ መኮንን ልጅ ጋር ኮፊ ፓርክ እንሂድ የሚል ስሜት ይፈጥራል።
Paarkii Araadaa keessatti suurawwan gootota biyyaa fi fardeen gootummaan itti argame dabalatee siidawwan seenaa fi gootummaa agarsiisan iddoowwan adda addaatti dhaabbatanii haala daawwannaaf toluun ijaaramaniiru. ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነው ኃይላቸውን አሰባስበው አቅማቸውን አሰባስበው ሀሳባቸውን አሰባስበው ሀገራቸውን የታደጉበት ኢትዮጵያኖonni tokko ta'anii yaada humnaaf tokkummaa isaanii cimsatanii biyya isaanii kan kabachiisan biyya har'aa fi boru ittiin boon nu harkaan gaan waliin wal qabatee hicitiin milkaa'ina isaanii maali kan jedhu akka hubatamuuf adawaa qofti hin ga'u jennee iddoo kanatti duultota adawaa bifa kanaan hawwata turizimii akka ta'uu fi dhaloonni irraa akka baratu seenanis akka eeggamu taasisnee kan ijaarredha. ቱሪስት መስህብም እንዲሆን ትውልድም እንዲማርበት ደግሞ ታሪክም እንዲጠበቅበት አድርገን የገነባ ነው። qarqarri lageenii magaalaa Finfinnee kanaan dura bakka sodaatamaa fi yakkitti raawwatamaa ture amma iddoo sodaatamoo osoo hin taane kan hawwiin daawwatamu ta'ee misoomeera. በጣም ብዙ የታጨቁ ቤቶች ነበሩ። manneen baay'ee walitti rukkatanii ijaaramantu ture. pilaaniin osoo hin taane mukaan walirratti ijaaramanii turan. manneen kunneen yeroo ganni dhufu lolaaf kanneen saaxilaman ture. bishaan foolii badaa qaba. namni yoo lubbuun darbe yookiin dhukkubsate nama sana fuudhanii mana yaalaa geessuuf iddoo mijataan turreedha. wantoota sana hunda kan jijjiiru jireenya hawaasaa kan jijjiiru naannoo namoonni haala barbaadaniin walitti dhufuu danda'an mijeessuun baay'ee nama gammachiisa. ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል ከባቢ መፈጠሩ በጣም አስደሳች ነው። ይሄ ወጣት አደረገኝ ደስታ kunoo gammachuun dargaggeettii na taasiseera. maaliif yoo jette hojjechuun aadaa keenya waan ta'eef sa'aatii 7-24 hojjechuu waan hojiirra oolchineef addunyaan waan nu daawwatteef baay'ee gammadeera. magaalli yoo bareede turistoonni biyya alaallee dhufanii daawwatanii yeroo dhufan immoo gashii biyyaaf gashanii waan guddaadha jechuudha. kun kana bu'aa kana hundumaa buusuu danda'a magaalaaf. Matrii 3 ዓመት ልጅ ይዘወታ daa'ima waggaa 3 qabdee baatee miila kan hiikkattu yoo qabdee deddeemte miti. isaanii fi dargaggoonni akka itti bashannananiif namni taa'ee dubbisuu fi callisee qofaa isaa ofiin haasa'uu fi haala mijataa fideera. kanaafuu jijjiirama guddaatu jira. Pirojektoota kanneen keessatti riqichoota boca adda addaa qaban, fincaa'aa fi burqaa bishaanii, daandii miilaa fi biskileettii, ibsaa, daandiiwwan ammayyaa, iddoowwan ispoortii, bakka dhaabbii konkolaataa, pilaazawwan, manneen daldalaa fi iddoowwan tapha ijoollee akkaataa daawwattootaaf mijatuu fi magaalattiif miidhagina kennanitti karaa hawwataa ta'een hojjetamaniiru. misoomni qarqara lageenii irratti hojjetaman iddoolee qonni magaalaa kanneen akka oomisha injoorii, misooma dammaa, kuduraa fi muduraalee itti hojjetaman ta'aniiru. uwwisa magariisummaa magaalaa dabaluu keessattis gumaacha olaanaa qabu. እንጦጦ አካባቢ ስንጀምር የእንጆሪ ልማት ሙከራ ተደርጎ ነበር። naannoo inxooxxootti yeroo eegallu misoomni injoorii yaalamee ture. bu'aan ammaa garre baay'ee nama ajaa'iba. injooriin akka bunaa waggaa tokko akka paappayaa joota eegee kan guurramu osoo hin taane guyyaa lama kan guurramu oomisha gatiinsaa qaalii waan ta'eef magaalaa Finfinneetti yoo babal'isne gabaa biyya keessaa fi alaaf oolchuu akka dandeenyu wanti namatti agarsiisu ni jira. ለአገር ውስጥ ገበያም ለውጭም ልናውለው እንደምንችል የሚያመላክት ነገር አለ። አካባቢው ድንቅ ልምላሜ ያለበት በርካታ መናፈሻዎች የተገነቡበት naannoon kun misooma ajaa'ibaa kan qabu iddooleen bashannanaa hedduun kan itti hojjetaman faalamni kaleessa ture kan itti qulqullaa'e madda dhukkubaa osoo hin taane madda fayyinaa kan itti ta'an biqiltuuleen qorichaaf oolanii fi nyaanni kuduraa fi muduraalee mi'eessitoonni garaagaraa kan itti dhaabbatan yeroo deemnu foolii bareedaa suufnee teenyee shaayee buna jechaa naannoo itti bohaarru ta'eera. ሻይ ቡና እያልን እየተዝናናን የምንሄድበት ስፍራ ሆኗል። iddooleen kaleessa funyaan qabatanii darban har'a iddoo aara galfii fi bashannana hawaasaa ta'uun yaa'insa turizimii magaalaa Finfinnee dabalaniiru. bareedinaa fi hawwattummaa magaalaa dabaluu cinaatti dargaggoota hedduufis carraa hojii baneera. ቦታ ለኛ
Jalqaba iddoon kun bareedaa fi hawwataa ta'eera. Dabalataan ammoo carraa hojii argannee maatii keenya akka jiraachisnuu fi iddoo hin taanetti akka hin dabarsineef nu gargaareera. Ofii keenya diinagdeen akka of gargaaru nu taasiseera. Namoonnis waan hojjetame dhufanii ni dinqisiifatu, asumaanis yaadannoof suura ka'anii deemu. Namoota hedduutu iddoo kana dhufa. ለእኛም ስራ ፈጥሮልናል። ጫራ ሆጂ ኑ ፉሜራ iddoon kun hagas mara waan hin taane fi namoonni hin dhufan ture. Amma namoonni yeroo dhufan iddoon kaleessa akkas ta'ee ture. Har'a akkamiin akkana bareeda jedhanii baay'ee ajaa'ibsiifatu. Hojiileen kunneen qindoomina hooggantoota sadarkaan jiranii tumsa jiraattota magaalattii humnaa fi beekumsa biyya keessaan hojjetamanii waliin hojjennaan wanti hin danda'amne hin jiru dhugoomsaniiru. በተለይ ደግሞ የገረመኝ እና ያስደስተኝ ነገር keessumaa kan ajaa'ibe gaara gubbaa waan ta'eef biyyoon bishaan hin dhiqamee akka hin deemneef hojii daagaa namoota biyya alaatii dhufaniin jiraattota magaalaa yookiin saayintistootaan hojjetame osoo hin taane biyya keessatti ogeessota koonsootiin kan hojjetamedha. Daagaa ogeessonni koonsoo hojjetan sana yeroo ilaalan maashinaan ala harka namaa qofaan hojjetame nama jechisiisu. Itoophiyaa keessa bitaa fi mirgaan yoo deemne ogummaa fi beekumsa garaagaraatu jira. Kana qindeessuu dandeenyaan hagam biyya keenya jijjiiruu bareechuu fi hawwataa taasisuu akka dandeenyu kan itti agarreedha. የገጠሩን ከተማ ማምጣት ብንችል ምን ያክል ሀገራችንን ማስዋብ መለወጥ ማሳመር እንደምንችል ያየሁበት ነው። ኢትዮጵያ ዲሳቲፍ አዱኛ ኢትዮጵያቲ ሾ ዱፍቴ ላል ዶላር አርገና ማለ ሰልብነን አርገኑ kan ijaare geeru keenyumatti ijaare tokkummaa keenya ijaarre addeddatoo facaane kanaa miti kanaallee miti waan biraallee ijaaruu hin dandeenyu tokkummaan keenya biyya ijaaraa jira. Magaalaan Finfinnee gaafilee fi fedhii bu'uuraa jiraattota ishee qabatamaan deebisaa hojiiwwan misoomaa gurguddoo magaalattii madaalan gahumsaa fi cimina olaanaan hojjechaa jirti. Hojiilee qarqara lageenii Finfinneef miidhaginaa fi faaya dabalataa horan kanneen kunuunsuun itti fayyadamaa dhalootaaf dabarsuun ammoo gahee nama hundaa ta'uu qaba. Kunuunsuu irratti abbummaadhaan kan qabachuu qabu immoo uummata jechuudha. Jiraata magaalaa kanaati. Maaliif kan hojjetame jiraata magaalichaatiif waan ta'eef jiraatan magaalaa itti fayyadama isaa irratti kunuunsa gahaa gochuufiin baay'ee irraa eegama jechuudha. ይሄ የጋራ ሀብት ነው፣ የህዝብ ሀብት ነው። ለአንድ ባለ ሀብት አይደለም። Kun qabeenya waliiniiti. Kan abbaa qabeenyaa qofa miti. Qabeenya uummataati. Kanaafuu hawaasni qabeenya hunda keenyaa ta'e kana waloon kunuunsuu qabna. ፍሳሽ ወደ ወንዝ ለማልቀቅ የጋራ ሀብታችንን መጠበቅ ይኖርብናል።